No, kan doktoran kan jirtu. Yeroo kuntu gue nagaan nuftan. Matrix recognition kuma dulu dikira. Social recognition regulation analysis with qualitative information. Semua dari variability kan dia futbolin yang tercurah. Qualitative information mai curah. This is qualitative mai curah. Qualitative juramu. Foto sometimes we cannot obtain system numerical values. Kati numerically foto lakkoofsaan hin argan kan variability jechuudha. Kan regulation keessatti arginu kan lakkoofsaan hin ibsamne jechuudha variability tokko. Maaliif salphaatti quantifiable hin taane jechuudha variability tokko because of that. Fakkeenyaaf saalli gahee olaanaa taphata fakkeenyaaf minda nama tokko sadarkaa minda nama tokko ibsu irratti saalli gender dhiiraaf dhalaa ta'uun gahee olaanaa taphata. Play a great role to determine salary level. Lakkoofsaan saala dhiira yoo ta'e lakkoofsa meeqa yookaan hammami kan jedhu specific lakkoofsaan ibsu irratti rakkina qaba. Different ethnic group. Kenya kamu ethnic tokko sabni Oromoo ta'eef saba kan biraatti kan ta'e tokko akkaataan soorata isaa aadaan isaa adda adda consumption pattern isaa adda adda nyaatonni inni fayyadamu nyaati aadaa inni qopheessu adda adda isa kana specifically lakkoofsaan ibsuu irratti yoo consumption pattern isaa kana ta'e lakkoofsaan mana qabaa waan jennu ittiin ibsinu hin jiru jechuudha. Akkasumas educational level sadarkaan barnootaa kan namni argatu yeroo inni isaa irratti ergamee indefinite dhiibbaa qaba yookaan impact mataa isaa qaba. Affeetii godha jechuudha. Sadarkaa educational level kana lakkoofsaadhaan mana jennee ibsinu yoo digirii qabaate lakkoofsa dhiibbaa yookaan master's degree yoo ta'e akkamitti inni lakkoofsatti akka himu. Gatiin isaa meeqa lakkoofsa? Beekuun quantifying number. Some kun educational diversity in group, gender, culture. Okay, weight. Sorry, some kun amma makaramne kun lakkoofsaan is specified that. So far we have considered regression analysis. Variability irratti akkamitti regression goone beektamoon jennee kan ibsaa ture isaammoo quantitative dha warra rakkaa'u. Consumption baasii nama lakkoofsaan nama birrii qabaasee birrii argate hin kaa'ame. In nature they are quantitative. So they are also recorded on well-defined scale. Scale weighting different ta'uu ibsamuu danda'u. Fakkeenyaaf consumption pricing gatiin mi'a tokko galii nama tokko muuxannoon nama tokko waggaa experience. They are quantitative in nature. However, some variables are essentially qualitative in nature. Kanneen kaan immoo qualitative dha. Attribution isaa ta'uuf dhiisuu isaa gruppii sana keessa jiraachuu dhiisuu isaa bifa sana qabaachuu dhiisuu isaa attribution isaa ibsina malee lakkoofsaan specifically hin beeku. Isaan kun immoo scale isaanii nominal scale jennaan fakkeenyaaf. Saala, colour isaa, nationality isaa, region naannoo kamitti akka irratti Oromiyaa yoo ta'e, Wayna Amaaraa yoo ta'e, Boota yoo ta'e, regionii jala qualitative dha. Lakkoofsaan ibsamuu hin danda'u. No, okay, Oromiyaan lakkoofsa kun Tigray lakkoofsa kun tokko waan jiru sanaan. How we are sure to give the numbers? Kanaafuu isaan kun sets variables do not have any natural scale of measurements. Scale ittiin ibsinu safartuu dhaabbataa hin qaban jechuudha.
Maaliif sure isa yeroo hundumaa bakka bu'u they usually indicate presence of quality. Quality wayii tokko jiraachuu yookaan attribuutiin tokko jiraachuu ta'uu dhiisuu miseensi garee sana ta'uu dhiisuu attribution agarsiisu jechuudha yookaan immoo quality waan sana agarsiisu. So how we can quantify a qualitative information lakkaa'amne kana jedha akkamitti quantify goon akkamitti lakkoofsotaa jiru damage variable fayyadamu. Academic indicator or categorical variables category groupii walitti qoqqoodu lakkoofsa artificially ta'e uumuu jechuudha. Variables sun artificially ta'e jechuudha tolfame malee uumamaan kan lakkaa'amuu danda'u tolchuudha. They are artificial variables damage variable jennu jechuudha. They are constructed to quantify nominal scale isa nama jennu sana lakkoofsa jijjiirraa faltaanii kan uumamanidha artificial kan namtolchee kan bocamanidha. Gatii isaanii 1.0 jennee kan kennee fi lakkoofsa jijjiirraa jechuudha. Tokko kan jennee jechuudha. Attribuutiin sun yoo jiraate present yoo ta'e yoo jiru ta'e waan jiru 0 yoo jiraate tokko yoo jiru ta'e 0 dhiira yoo ta'e tokko dubartii yoo ta'e 0 faallaa kana lakkoofsa kenname sendaa dhiira yoo ta'e 0 wayii dubartii yoo ta'e tokko sababni lakkoofsa tokko 0 kennu wanti hin jiru garaagarummaa sin qabu bakka wal jijjiiressa garuu isa tokko lakkoofsa tokko kennu kan biraa 0 kennu dirqama akka seera damee variable. Okay. Classify the data into mutually exclusive category. Category dan qoqqoodna ta'an bakka isaan intersection qabaachuu qaban. Okay, this category are proxy variables. Kan itti dhiyaatu danda'u jennee bakka bu'uudha. Kanaafuu we have any dummy variables for any category. Category any tokko qabna ta'an dummy variable maal ta'uu qaba n minus 1 iddoo kanatti n minus 1 one interface. Okay. So dummy variable fakkeenyaaf sex category. Okay. Sex female dot 0 male dot 1. Dummy maker amazonat la. Category maker sex. So dummy variable can be used as independent or dependent variable. Variable independent things you can dependent things dummy ta'uu danda'a. Lamaan isaanii. Tokko yeroo independent variable dummy ta'u or dummy as independent variable. Fakkeenyaaf regression independent variable dummy yoo ta'u or regression means dummy regularizers. Sample kan isaan dabalaman hammatamanii corporate kan isaan ta'an regression keessatti akkuma quantitative variable incorporate ta'u. Calculate gochuudhaafis immoo OLS methodology fayyadamu. Standard OLS methodology. Yaadannoo muraasa. Yeroo damee regressorii fayyadamu tokko when we have dummy variables for each category, your dummy variable tokko category jiruuf dummy variable qabaachuu barbaachisa yookaan yoo qabaanne fi intercepting modelii keenya keessa yoo jiraate we face perfect multi-collinearity problem. So maal jedhama dummy variable trap rasaattamageessa. Kamitti fudhame inni category gammataan dummy variable n minus 1 gochuu modelii keenya keessa. Kana jechuun dummy variable should be less than number of category dhagarii tokko jechuudha. Yeroo tokko staata keessatti amma regression yeroo fayyadamu tarii yoo hojjeta ta'e argama yoo ta'e select deemnee I hope that we can practice it. Modello tombe parte unica con stata result final interpretation kan con haruma kana godha jechuudha. Stata command
break by ix kan jedhu fayyadamna kana gadi isaa amma waa istaata afaan yeroo seenu ilaalla sababa constant numbering isolated one drop goona lammaffatti demi variable kan hin kennamneef demi variable kan birraan qabne okay variable sun maal jedhama akka kamusaatti kan fayyadamnu yookaan base yookaan benchmark yookaan reference category jedhama yookaan omitted category jedhama variable demi variable hin kennamneef jechuudha. Egaa coefficient of interpolate goonu demi benchmark kan base category kan reference category kana okay isa faana relate gooneetu interpolate goona jechuudha. Intercept termini maal bakka mean value of base category average gati average base category bakka intercept termini demi variable keessatti afur coefficient demi variable itti maxxanee argamu differential intercept coefficient jedhama. Differential intercept coefficient jedhama. Good. Choice of base categories up to the researcher. Namichi research hojjetu tokko waan data sassabu tokko sakamtu base category dha sakamtu jalqabata akka barbaadudha. Lakkoofsa tokkoof kenname tokkoof 0 kenname garaagarummaan qaba jechuudha. Kun result istaataati. Tokko regression with a single demi regressor. Regressor yookaan independent variable tokko demi yeroo inni qabata. Single demi regressor. Regression is single demi regressor. Independent variable demi variable tokko yeroo qabata. Regressor ida jara demi variable hin keenya. Independent variable ta'a bakka x amma demi variable. Keenyaaf waa'een weejiyaata kafaltii weeji lafa hojjettoota faffalamu jechuudha. Beektamatti naan jinutti intercept beektamaan times di jechuun damiidha. Damii kana I maaliif jennee 0 fi tokko kennamu lakkoofsatti jira. Kun amma damiin leteriidha. Leterii kana lakkoofsa jechuuf tokkoof 0 kenname. Tokko yoo dubara ta'e dubartii ta'e 0 yoo dhiira ta'e garuu UI eerartiramu jechuudha. Amma average kana yoo barbaanne expected value function kana yoo barbaanne expected value of y given demi variable is equal to 0 jechuun demi variable 0 yeroo ta'e jechuudha. Yoo dhiira ta'e jechuudha. Dhiira yoo ta'e dhiiraan kun average dependent variable meeqa ta'a? Beektamutti jechuudha. Maaliif dhiiraan 0 ta'e jechuun 0 y to b1 0 dha. Y is equal to beektamutti average error term immoo 0 dha. Inni biraan nexa 0 dha. Meaning kana 0, meaning kana 0, meaning kana lakkoofsa kana mataasa. Sikkootu beektamutti. Maal jechuudha? Wanta isin gaafatamta kana jechuudha. Kana jechuun mean wage for male. Intercepting maalidha jenna? Mean value base category jenna. Mean wage for male. Mean wage for male maaliif mean female hin jedhu 0 jenne laatti. Diyaa'in 0 ta'u jechuun meeliidhaaf gaafata. Yoo waan ta'e waan yoo ta'e tokko baay'isuu biyyuudhaanii deeman. Expected value here 0, expected value beektamuun, expected value beektamuun. Kanaafuu diyaa'in waan yoo ta'u expected value function kana beektamuun plus beektamuun. Maal jedhamu jenna isaan kun immoo
Common coefficient attached to the variable. Beta 1 measure about differential intercept coefficient. Differential intercept coefficient beta 1. Differential intercept coefficient. Dua tokkotti immoo averaging kun beta 0 plus beta 1 mean wage for female. Maalif male hin jennu ani yeroo ta'u female waan ta'eef. So beta 0 mean wage for male, beta 0 plus beta 1 mean wage for female. Okay. Asirratti beta 1 jaawaa ta'uu barbaanne. Asirra beta 1 argachuudhaaf termii kana hir'isu termii kana yookaan beta 0 minus beta 0 is equal to EDI1 minus when this is 0. Beta 1 is another beta 1 minus differential intercept coefficients. Mean waging kan ala ira harkame kan jala beta 1 dan jala. Differential intercept coefficient kan jala kanaafi. Beta 0 walgitan jira. Asii ida'u tokko ofirraa qabdi dubartiin finally mean wage. Dua isaa wajiin dhala beta 0 plus beta 1. Kan dhiira beta 0. Beekan caalti beta 1 hin caalti jechuudha. Differential intercept coefficient. So it's a measure showing beta 1 jechuudha. Mean wage difference. Garaagarummaa kaffaltii kan dhalaaf kan dhiirri argatu gidduu jiru agarsiisa jechuudha beta 1. Yeroo gaafatamtan akkasitti hubadhu. Yeroo averaging wage kan dhalaa kan dhiira caalu counterpartiin isaa maa irratti hundaa'aa irra deebiin isaa sign mallattoo naannoo negative immoo positive ta'uuf significance beta 1 irratti illee hundaacha. Yoo beta 1 kun positive ta'e significant ta'e maal jechuudha? The mean wage of female worker is greater than that of males by beta 1. Hammamiin caalti isa jedhu beta 1 ammoottiidhaan caalti. Kan interpret kan goonu beta 1 positive akkasumas significant yoo ta'e. How we can know that sex significantly affect wage? Ammoo kan biraan jira fakkeenyaaf. Sex meaning dhalaaf yoo ta'uuni wage akkattiin yookaan immoo kaffaltii isaan argatan mindaa isaan argatan affect gochuusaa akkamitti beekna? Hypothesis wayii lafa keenya deemna fakkeenyaaf tokko hypothesis beta 1 0 jechuun no sex discrimination. Garaagarummaa waan qabanii jechuudha beta 1 0 ta'e jechuudha. Beta 1 0 ta'e demo 0 times 10 0 jechuudha. Alternative immoo lakkii beta 1 0 miti kana jechuun salariin garaagarummaan kaffaltii dhiiraaf dubartii gidduu jira jechuudha. Okay. Lalu kanan gerakan saya apa dengan gaya horizontally wage vertically alif kan independent banget intercepting beta 0 sih kayak harus nggak beta 1 nggak tidak berlalu asik beta 0 plus beta 1 hidung pemain jechuudha beta 1 jechuudha data wayii fayyadameera kan biraas ammas istaafatti mul'isu wayiin functioning sexiti kan saala dhiiraa fi dubara ta'e regression wajjin wayii jechuun wayiin dependent variable
ayin kun maayinni yookaan 0 yoo ta'e yookaan 1 yoo ta'e agarsiisuudhaaf resultiin keenya kana function p-value isaanii kana totally namoonni jira waliigalli isaanii sample 60 qabna function itti arganne kana find the mean wage for male and female. Find mean wage for male and female. Mean wage male argachuudha beeka. Seexii namti seexiin keenya kan dhiiraa argachuuf 0 ta'uu qabdi seexii bakkeetti 0dhaan baay'ina jechuudha 0 kun baay'ee kanuma mataa isaa arganna meelii. Itu mean wage for male and female one menjadi. Okay. Kun kan male iti. Kan dalam kan female erga curah female wanita. So seksi baket tu kan. Apa toko. Toko baisu termina kan. Nah, udah dari sadet tu kasih dia terus toko 0 to balana main ni. Mean wage for female. Mean wage for female erga natural. Dia interpret slope of coefficient slope ini kan. Slope ini mana sih saya? Slope is for that mean or average mean of day variable for 32 cylinders. That's it. Mean value base category. Mean value that's it. Mean value of base category. Cameraman berkata, that hypothesis is testable that there is no sex discrimination. Hypothesis testable no sex discrimination. Hypothesis के लिए जो hypothesis मैच बैचुला beta 1 natural is equal to 0. Natural no sex discrimination. Terkama aja nih positif itu kalau pun significant itu. Karena natural significant itu usah p-value kan beta noti significant. Kan sekarang insignificant itu. Nah jadi beta 0 itu kan 0 shani jadi tahu. 0 itu kan 0 shani tahu p-value significant itu. Kenapa? Kenapa kapti jasa di sana makanya 0 itu kan shani wali. Kenapa insignificant darabnya semuanya negatif. Kenapa? Hypothesis kun mainnya juga become not reject, accept it. There is no sex discrimination. Hypothesis. One of the regression is one quantitative and one dynamic regressor. Now, independent variable kan lakkaa'amuu danda'u tokkoo fi kan hin lakkaa'amuu dandeenye tokko function ta'u. Fakkeenyaaf waa'ee independent variable beta notiin intersect beta 1d1 dynamic variable kun beta 2xi kun amma quantitative kan inni x y kana jechuudha. Fakkeenyaaf x kana muuxannoo hojii hoogganee akka qabu namichi years of work experience dhaaf DI na kuyot sexy female male becho. Kalau kan expected value function kan ayo 0 to 0 male होते चूड़ा से आइन 0 पक्का होते हैं अगर हमारा करना बेटा मतलब बेटा तो x आयर करना चूड़ा कुछ कुछ है कि मीन वेट और मेरे वर्सिस
Fiilee otoo jechuun tokko yeroo taatu dambuun tokko baay'isuu beektamaanidha. Amma beektanuutti dabuu beektamaan pilaas B2 XI. Ammaan mean wage for female at given experience. Muuxannoo kennamu irratti giddu galeessaan dhalaan kan isheen argattu beektanuutti dabuu beektamaan iddoo beektaatu XI jechuudha. Muuxannoo qabuun hir'immoo giddu galeessa beektanuutti pilaas beektaatu XI argata jechuudha. Beektamaan asirraa maal agarsiisa? Mean salary difference. Muuxannoo walqixa qabaatanii garaagarummaa kaffaltii isaan argatan agarsiisa beektamaan. Amma isa jedhuuf isaan karaa garaagarummaa hin argannu. Haaluma kana beektamaan keenya zeeroodhaa yoo ta'e dhalaan dhiiraa walitti argattee jechuudha beektamaan kana. Amma min argatti gamanii caalchisee immoo beektamaanii giddu galeessaan jechuudha. Muuxannoo waggaa walqixa ta'e. Maaliif jalqaba maal jenne? Kun amma isloopiin kun interceptiin kun beektanuuttiidha. Si beektanuutti pilaazitaayituu eegsisaa kun effektiiv vaaluu isa jalqabaati. Kan dhiiraati. Dhiirri kan inni argatu muuxannoo waggaa qabu kaffaltiin argatu average giddu galeessaan kanadha. Dhalaan immoo beektanuutti beektamaaniidha interceptii kan ta'e biyyuu kunas beektanuutti pilaas beektamaan. Beektanuutti beektamaan kun average ta'uu ni danda'a beektanuutti beektamaan pilaas beektaatu XI yeroo kun interceptii ta'u steepii tokko caalti. Kanaafuu beektamaaniin kun zeeroodhaa ol yoo ta'e fiimeeliin jechuudha. Dhiira walitti kan isheen argattu amma miini amma beektamaanii kanaa jechuudha. Interceptii irra gidduu kan sababoota kana gidduu garaagarummaa jiru beektamaanii qofaadha. Kanaaf inni dhugaan lama. The rate of change in mean wage by years of experience is in for both sexes. Common slope isaanii tokkodha. Muuxannoodhaan giddu galeessaan walumaa qixa argatudha. Beektamaanii walqixa waan ta'eef hundumaa. Fakkeenyaaf kaffaltiin isaan argatan wayii faankishinii saala dhiiraaf dhaala ta'uufis muuxannoo irratti erga hundaa'e regulation irraa ijaartii kana irratti arganne fakkeenya faankishinii kanaaf. Wage is equal to 12.7 hir'isuun qabxii 2.8 XI plus 3.783 experience. P kun P kan jettu kun P value kan beektanuutti kan beektamaanii beektanuutti beektamaan beektatu. Maka kanuu kan akkasiiti kan isin gaafatamuu dandeessan jechuudha fakkeenya. Kan sulaa wal qabata. Find the mean wage for male and female. Mean wage kan meelii iddoo eegsisaa jettu kana zeeroo ta'e termiin kun zeeroo ta'a. Kanaafuu 12.75 ida'uu 3.783 ta'a jechuudha. This experience. Okay. Mean wage for male malta male niga zero ratu zero by sukana zero tati. Kudala matuka corporation idau sadi kapti toro sade experience. Kan alamu don kun toko tatu. Kudala matuka corporation erisu kudala matuka torba sade idau sadi kapti torba sade sadi experience. Kudala marati kan eristu idau sadi torba sade experience. Kunama koyut ref. B. Find the mean wage differential. Garaagarummaa kaffaltii dhalaa fi dhiiraa gidduu yoo the same year experience qabaatan meeqadha jedhe. Yeroo isaan muuxannoo walqixa qabaatan waggaa muuxannoo isaanii waggaa walqixa yoo ta'e garaagarummaan kaffaltii isaan argatan hammami beektamaanii ta'a jechuudha. Beektamaanii ta'a experience walqixa taanaan garaagarummaa isaa argate beektamanii kanaan garaagara.
Masih sana jira. Beta 1 is there means salary difference between male and female for the same year. Now beta 1 में करा कैसा मेगा चालू minus 0.278. Okay, negative one day we go on to cinema which you got then. Dubarri ira olitter getti jechuun dandeenya. Bitawanii yeroo dhawattuu qabaa significant ta'uu qabaa jenneerra. Okay, there is no garaagarummaan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Tokkoffaa insignificantidha. Raddoo kanatti amma 0 dha significantidha baay'ee significantidha percent tokkotti 0.005 gadi tokko. T-value jechuudha. T-value kun amma insignificant asis negative. Now there is no weight differential between male and female. Ragam nanti ada fact. Amma demi variable multiple roto wero demi variable ka yargan regression model ki se rojiraatu. Kenya case tokofa two category of variable in category lama yoo qaban Kenya fi sadarkaa barnootaa degree master's PhD keessa akka bara kaa'umsaatti degree fudhatu kan immoo kategorii beezii yoo ta'u degree sistema hordofii gaafata degree beez kategorii agoon function keenya y is equal to beta naught plus beta 1 d1i plus beta 2 d2i plus beta 3 xi plus y where dy1 ay maal bakka bu'aa tokko yoo master site 0 gaba biraati d2i immoo tokko phd yoo ta'e 0 nagaa egaa beetaan nutti maal agarsiisaa miin sagalee faawuraabii digirii qabaniif keeke averejii miindaa warra digirii qabaniiti beetaan immoo averejii miindaa garaagarummaa warra digirii qabanii fi maastersii qaban gidduu jirudha. Maaliif maastersii waan jedhuuf beektaan diiwaan asii. Beektaatoon immoo garaagarummaa kaffaltii warra digirii qabanii fi PhD qaban gidduu. Asirratti waan hubannu beektaanottiin garaagarummaa averejii giddu galeessa miindaa giddu galeessa warra digirii qabanii. Beektaawwan garaagarummaa miindaa giddu galeessaa warra digirii qabanii fi warra maastersii qabanii. Beektaatoon garaagarummaa miindaa giddu galeessaa kan warra digirii qabanii fi warra PhD qabanii. Maaliif warra digirii qabanii wal kompeer goona? Asis BA maaliif jenna? Bees kaatagoriin keenya BA waan ta'eef. Kanaafuu koefficientota kana yeroo warra damii koefficientii jechuudha. Koefficientii warra damii warra gadi irra jiran yeroo ibsinu bees kaataagorii kana kompeer goona ibsina. Kan jennee jalqaba irratti hagamna ibsaa beekama. So amma D1 0 ta'e fakkeenyaaf beektaawwan 0 jechuudha. Beektaanoti plus kana takka itti jiraachuu. Tokko yoo ta'e beektaanoti plus beektaawwanii qabna jechuudha. Akkuma kana akkas ilaalla. Fakkeenyaaf kaffaltii yookaan immoo weejii akkuma sila jenne D1 keenya egaa maastersii bakka bu'aa tokko maastersii ta'e kan bira taanaan 0dha. D2 PhD yoo ta'e kan bira taanaan 0dha. XI experience P-value nuu kennameera. R-squaring percentage 82 baay'ee gaariidha. Data walii jala sassaabne nama 60. Find the mean wage for BA holders. Kaffaltii giddu galeessaa kan warra digirii qabanii barbaadedha. Kaffaltiin giddu galeessaa warra digirii qabanii maanni isuma jalqaba irra jiru. 14.375 bees kaataagorii waan godhanne jiru. Kan kun baay'ee eessaa dhufe jedhuufit nooti. Gara walitti nooti godhanne irratti noo kana equation akka equation kanaatti
degree warri jalqabaa mastersiin isaan kana beta 2 D2 I kun PhD ti isa wal qabatee jira. Ibsa isaa akkuma kanatti ibsuu dandeessu beta nootti beta 1 beta 2 kanuma ibsuu dandeessu equation kanarra. Kun beta nootti jira, kun beta 1 dha, kun beta 2 dha, beta 3. Then find the mean weight for master soldiers. Giddu galeessaan kaffaltii warra maastersotaa barbaadiyedha. Akka maastersii barbaadee ta'e jedhe kana maastersii D1 kun tokko qaba jechuudha. Tokko kun tokko ta'e taanaan 6.203 baay'isu tokko 6.203 ta'a jechuudha. Ida'oo 14.375 ida'oo 12.618 2i plus 1.885 xi ta'a jechuudha. Okay. No. Kawan master saya masih kau baca. Toko jengkol, kau suruh jaga tulang bola, jaga tulang sedih. Kenapa awak tidak? Kenapa awak tidak ni? Cara kita orang PhD. Find the mean wage for PhD or PhD D2I again. D2I naga. Asi wani tu apa? Berikan 0 wage. Asi wani dah kono 0 wage. Kuwani techo dalam wajah tokko qabxii 6.4 wajah tokko matuma isaati ida'oo 14.375 walitti daanee lafa kee. D interpret the coefficient interpret godheedha. Interpret gochuu salphaadha. Jalqaba maayini mean wage for BA holders jettanotti mean wage for BA holders okay 14.375. Ini pun mau jaga lama ini bahasa di Indonesia mean wage differentials between degree holders and the masters holders is equal to jaga lama kaptijan or PhD t1 TF. This mean wage differentials between degree or BA holders with PhD holders. Okay. And experience, when they have the same years of experience, while all BA masters and PhD holders have the same year of experience, but they have 1.885 wage on average. Here is there a significant wage difference across each category? Garaagarummaa kaffaltii gidduu isaanii jiru category gidduu jiru significant dha. Significant fi value isaanii 0.000 significant yes. Arfaffaan regression which to qualitative variables. Variable lama qualitative yeroo ta'an. Okay. Maka category lama qabna jechuudha. Tokkoffaa D1I kan jennee jiraatti. Dhalaa fi dhiira yoo ta'u. Kootu qualitative tokko saala agarsiisa lama sadarkaa barnootaa level of education kanaaf tokko qualitative variable kan jedhu. Variable qualitative tokko sex. Kuna beta 1 D1I kan sex ida. 1 for female, 0 for male. D2I fi D3I one qualitative variable ida and is educational level for masters and for PhD. Qualitative isaan kanaaf base category BA were correct. So function kun egaa regression is to qualitative variable jechuudha.
beta naught plus beta 1 d1i plus beta 2 d2i plus beta 3 d3i plus b4 xi plus y. Así kun tokko yoo ta'e alaadha jechuudha. 0 taanaan dhugaaf. Kun asii tokko taanaan bituu ta'a jechuudha. Astarsiidhaaf. 0 taanaan kan biroodha. Diskiin waan gooti HDdha. BS3 dhufa. Kan biraa taanaan 0dha. Expected value EYDI maal ta'a jechuudha 0. When D1i kun 0 yeroo ta'u D3 D2i nis 0 yeroo ta'u D3 kunis 0 yeroo ta'u function kun maal ta'a jechuudha beta naught kun 0 kun 0 D3 0 yeroo ta'e function kana kan maal argina yi jechuudha beta naught plus b4 xi ta'a b4 xi beta naught plus b4 xi kun maal agarsiisa mean wage for male alif male jedhe 0 kun male male workers at given experience muuxannoo qabu biratti giddu galeessaa namni digirii qabu tokko dhiirri nama argatachaa minda beta naught plus b4 xi argatachaa akkuma kanatti itti fufa warradaanis this category BN irraa tokko find the mean wage for male BA holders mean wage for BA male holders ibsineerra find the mean wage for female BA holders female BA holders immoo female BA holders kan jenna sun yeroo shan data armaan oliiraayi female BA holders female taanoo waan jedhamu kun waanidha beta naught plus beta 1 ta'a jechuudha iddoon kun beta naught plus beta 1 plus b4 xi stability kana beta naught meerra constant kan jedhu barbaada constant so gadi kana jedhamu kan mul'atu experience cons jedhana fakkaata beta 1 setup it yeah I hope still is not visible. Yeah. Closing. Constant. Beta naught. Beta naught. Beta naught kan argate beta 1. What is beta 1? Beta 1 says female. No female. Kenapa kudapat tukar sagal sadde tela kudapat tukar sagal sadde tokko sadde tahur kana tiroda kun negative 1 time minus 9461 something experience in mojira plus experience in positive 1 time ido tokko tukar sadde tahur zero sagal sagal lam akka kana targana jechuudha kan maaliiti kan mean wage for female BA holders. Child find the mean wage for male masters holders. Masters namni qabu tokko warqaan 0 jechuudha. Iddoo kana tokko na isaan kana garuu 0 dha. Kun 0 damee gara biraa kun 0. Yeroo kana beta naught do beta 2 beta naught plus beta 2 plus b4 xi okay and more beta naught meer kuda foto ka sagal saddeet beta 2 masters way when it is roman to jede meli okay Mele thamu 0 da kun 0 da don't let you yes we are right kanapa master c ko by 3 mechu so here double to the website data for master c jacob tillam
Kaka. Male. Male. Male in 0. Master senior ras. Oman kabduju. Nama kambon. Asli T2. Wanida. Male kanan masih 0. So. Toko tukabun sadde something toko tukabu kurang tukab 0,1 lama video jarak kapti lama burja lama jasa diapur experiencing video toko tukabu sadde kafu 2,9 lama experience kasta jechuudha. Method. Find the mean age for female when master's holders. Female lead of Tokora. Master's minimum. Yoga Bate. Toko Genera so. Nata Chula Madumo. Rafutuka. Sagal Sati Toko Sati Taku video. Sexy Verena. Negative ante resource agar abu jatuh kusadet abu sadet video jaka kilama burja lama jasa diamur video topa sadet abu 2,9 experience akas timu baca so remember comment of the significance of each coefficient and give your conclusion. Coefficient in significansi dayuunja significanti sanu p value lalu dandenya wayin t lalu dandenya starter result kanarra p value 0.00 gadi yoo ta'e significanti da coefficient jalqaba sex haala agarsiisa dubara yoo ta'e coefficient kana standard deviation kana coefficient kana standard deviation arguu P value kan arganna P value immoo qabxii 3 lama ta'u kun baay'ee insignificant dha tasuma percentage rate 5 irrattis tokko irrattis okay significant kanaafuu for females it is insignificant education category education jedha master cinema coefficient isaa qabxii lama positive dha standard deviation tokko qala jaa kanaaf yoo t value 5 t value yeroo baay'ee lama ol ta'an significant t value immoo 0.05 gadi ta'u kun lama significant yoo t isaas ilaaltan 0.00 baay'ee significant even at 10% phd positive coefficient kana kanaaf yoo jaa qabxii isinii kenna lama ol significant t isoo ilaallu P value is 0.00 10% significant. Experience is significant 0.0 constant number is very significant. So for females only insignificant conclusion exercise So note that in the above case, the effect of one variable is independent of other variables. Additive effect for the variable, there is no interaction. Quality data lemma, quality data coefficient of additive effect for the variable. Wouldn't damage you, Malfi. Sadly, this will come Barnota, other category down. Fakkeenya fe'umsa wage for men workers giddu galeessaan kaffaltiin dhiirri tokko ittiin dubara caalaa argachuu danda'u saffii digirii wal maasters ta'e PhD qabaatee miti. Kanaafuu differential effect of one variable constant jechuudha. Mokkuchiisaan irraas xiqqeenya keessa yeroo walitti dhufeenya qabu fakkeenyaaf dhiira ta'e namni digirii qaba. PhD kabu, shamar ta'e namni master's qabu. Yookaan namni degree qabu, uumamumaan garaagarummaan jira. So there is maybe an interaction. Walitti dhiyaata. Muuxannoon sadarkaan barumsaa wajjin argamu walitti dhiyaata.
Sal shower PhD ka to degree to kan every master se ka to shower degree ka to samo very interaction what it can be demi variable to gitu. Misalnya what it can be what is combined effect design what it do or multiplicative effect itu dan lain. Okay, interaction itu to demi variable gitu what it can be ya tentang term itu. Independent variable which is product of two other regressors. Interaction term itu variable independent lah wali jawab aja. Okay, x1 x2 x1 times x1 x1 times x2 is equal to z होना है कौन interaction term z है ये थारी z को डमी variable में continuous कर लगा मुझे बंदा कब आते हैं interaction term is product डमी variable लमाती to modify effect of two attributes considered as individually now interaction डमी variable में statistically significant होते हैं जिराचुन वन तो सोलह में reinforce the individual effect of these attributes. One theorem to one to accurate to which you like Kenya beta naught plus beta 1 d1i plus beta 2 d2i plus beta 3 d3i plus jende amma sit kan barbate p4 beta whole kan ratti d1 times d2 minus d1 minus 6 here d2 master here sara the master si kabachu yo one if masters one if female dubara yutada master si kabat heroine ka yaro ka bakhi hoye kenna hero ka master si kabat kilo kenna walin baik ne मैं malak kenna ilala kabat video beta 5 D1 D3 PhD iya teh PhD nama kamu apa dua teh PhD nama kamu so to file hasil itu irama ada interaction teknik ya beta hormone ini di interaction ko dia teh master si nama kamu dua teh nama master si beta hormone iya teh PhD nama kamu iya teh master si nama kamu ya plus beta 6 XI plus UI XI experience como escribir. Y el coefficient of interaction term es coefficient interaction term ya apa ini? Interaction term kana kan. Coefficient interaction kana beta 4. Coefficient interaction sa terminal beta 5. This is significant kita effect of education level on wage earning depend on sex of worker. Okay. Coefficient of beta 4 beta 5 positif होता है वो कसम significant होता है sedangkan bermuka oke nah rati iba ka bachuda gara-gara masalah rati iba ka bachu karena uga selesai hipotesis yang kayaknya istimewa kayak mulai hipotesis materi education differential does not depend on sex gara-gara masalah bermuka salah rati mudah aja Berasal dari mekanisme data itu, kayaknya. Benefit general. Interpret the result. Comment on the significance of coefficient. Does sex have the same impact on wage across each level of education? Is there an interaction between sex and education? Because interaction technique and collaborative policy nanti apa? Kira mati ya ada sini. Bisa ada, berbasis tutorial di keutamakan standar dan support territorial. Since the interaction of besar insignificant, sex has the same impact on which result cara itu tadi. Ini interaction term jelas. Ya, zero. Sex female education amma sekte SC kun interaction है अला मास्टर सी का अला PhD का अला पे का मास्टर सी का बनो बेटा 5 होते हैं बेटा हो रही है बेटा बोले मैं क्या सकता हूँ नेगेटिव साइड इफेक्ट
significant p-values are 0% insignificant. Dalam satu PhD berapa persen p-values kerja betul insignificant aja. Bukan interpretation sana kuma berbeda. Insignificant interaction term gafin tidak tahu. Interpretation yang tak kuat interpret guna comment on significance of questions. Does sex have the same impact on wide across each level of education? No. Is there an interaction between sex and education? No. Interaction is true. So since the interaction are insignificant, sex has the same impact on wage across educational level. Yeah, you can see that you see the interface. Hence, there is no interaction between sex and education. Okay. Interaction occurs when effective one of independent variable or other independent variable. In Java, interaction between dummy and the quantitative regressors. Dummy and the quantitative regressors. Dummy and the quantitative regressors. Okay. Dummy and the quantitative regressors. System gain draw. System gain draw. Interaction between dummy and the quantitative. Ini tu lakam x1 con quantitative ida. Experience in amamo salafan. Interactive atau affective. Sera umutan no baiso. Sera sal. Kena FYI is equal to beta naught plus beta 1 di dia nama salada. Dia adalah tu di mana 1 final 0 final. Here. Experience. Beta sering coefficient salah fi mutan kana deh. Ala kamutan bagus. Ira kamutan bagus juga. Beta sering. Kalau makanan expected value function kana. Kalau di ayu kan 0 betul itu. Ira kaya given x. Jadi sudah menjadi formal. Tiada y tangan dua kali x aku beritahu formal menjadi formal itu kita intersect differential jenisnya the way difference between men and women also user experience kan jero dari kantor koma beta sering juga maka ada tes beta sering is local differential effect of experience ira fila lagi dulu mutan bawa mungkin gitu ira tidak mutan bawa ira dua kan ingkar gara-gara maju udah kan agak sesuai dengan differential so sex times experience itu kan ada kemar sex times experience yang seperti mana coefficient itu dari kalau masih di toko sedih tahu p-value itu kapti sangat terus ada insignificant Sex there is an interaction between sex and the years of experience. Interaction in jira verbo. Interaction also check there is interaction between education and the years of experience. Sex of years, education and experience. Kamras jira curang benar. Education of experience. Education is experience amas. Sex of experience gitu orang penting juga. Result itu sex with experience. Interaction terms sex experience in quotient kana p-value kana insignificant tidak. Termo education of experience. Education of experience itu kapti 0 ke saja sadet. 0 to kata saja insignificant tidak lama. So overall, there is no interaction between sex and the years of experience.
Also, there is no interaction with medication and zero experience. Prova. Dami varabilini semi-low model. Kuni logaritmi yoo ta'e fakkeenyaaf dipendent variable keenya laan obeeti jechuun logaritmi yoo ta'e ibsuma irratti garaagarummaa hin qabu. Kan itti ibsinu. It is an experience for BI hodlers leads to 60%. In case in a way, on average. Your options on average and option. You will give it to each other percentage. Line conumma, line wage average percentage and its option to that. Rather than a second. By now, ini dummy lammaffaa dependent variable yeroo dummy ta'udha. Inni kun hedduu mana kutaa adda addaa qaba keessattuu paartii tuufaan walitti dhufa. Paartii tuudhaan kan walitti dhufu. Fakkeenyaaf qualitative response model kan jennu jira. Namni tokko lafa force participation decision filannoon house ownership mana qabda hin qabdu nama mana qabu tokko fakkeenyaaf house ownership irratti house weight irratti qorannoo goona ta'a kan willingness to pay decision irratti yeroo jennu dependent variable damee lamaaf isaa ol qabaachuu danda'a. Kun theoretical based when dependent variable is to response Daily numero about yes, no. Are you saving? Yes, no. Have you married? Yes, no. Dependent variable again, binary. Makabaratin dichotomous variable jedhama. Your response in Kenya kanmo, Y in Kenya. Lama of time, polycolumnous variable jennani. Kanavu qualitative response regression model no yeroo probability model jedhama. Inni immoo binary ta'uu danda'a, lama yoo ta'e, isaa ol yoo ta'e multinomial ta'uu danda'a. Binary kan jennu response modeling keenya dependent variables naa fudhata value lama qabu yookaan deebii lama qabu. Isaan kun baay'inaan damee sadii warri binary response ta'an linear probability model LPMM jennu jira, logit probit kan jennu jira. Isaan kun hundi isaanii paartii lammaffaati. Paartii lammaffaati. Probit kan jennu jira. Walumaa gala barbaachisoota ta'anti paartii 2 irratti eegala for this timing it is enough galatooma kutaa itti aanutti ta'uu argaa fi gaaffii tokko tokko hojjenna jechuudha. Gaaffii tarii fayyadu barbaadaatti. Asitti comment like share gochuun dagateera dadhabbeera sagaleen bokkuma argitan continuously wabii kennaa ture. Galatooma itti yaade.